obboleeysoo yaada mormu jira. Sirna abiyyi mormu jirra malee abiyyi namni mormaa jiru hin jiru. Namni waa beeku tokko sirna mormasi galee. Sirni abiyyi dhaabuu deemu Oromorra dhaabuu deemu Oromoof hin ta'u. Sirni abiyyi dhaabuu deemu federaalizimii balleeysaa. Aadaa Oromoo xiqqeeysaa. Oromiyaa huucarsaa. Daangaa Oromiyaa sarbamsiisaa. Nageenya biyyattii dhabamsiisaa. Jiddugala baha Afrikaa tana shoorar keeysaa jenneeti yaada isaa dura dhaabbachuu jirra jechuudha. Kana gurra si calawu. Kana osoon gandummaan duran dhaabbanne, amantiin duran dhaabbanne, gosaan duran dhaabbanne, akkuma namummattuu kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Yaada sheeyxaanaa dura, yaada bineensaa dura, sigale. Yaada haadhaa fi ilmoo wal hamachiisu. Yaada warri paartii takka keessa jiru ka jaallan waliin dubbifne. Beekaanisuma, ka dubbatuu beekuusisuma, ka yaaduu danda'uusisuma, ati yaada kennachuu hin dandeessu. So paartii nam tokkee, paartii qeenxee, paartii nama tokko bichaa hangomsuu deemtu dhabamuu qaba yaanni kun jennee mormuu jirra jechuudha. Kun Harargeefis ni barbaachisa mormamuun. Arsiifis ni barbaachisa mormamuun. Wallaggaafis ni barbaachisa. Jimmaafis Iluu Abbaa Boora kutaa Oromiyaa guutuu bira kutee Itoophiyaafis jiddugala Afrikaa saniifuu addunyumaafuu yaadni kanaa mormamuun barbaachisaadha jechuudha. Kana mormuu jira Jaawar. Kana mormuu jira Marroon. Kana mormuu jira Taayyeen. Soo ummata kana deeggaruudha malee eeysan dhalatanii hayyoota keeysan mitirkishoo keeysan. Hay. Ati hayyoonni faarsu jirtu kun keenyuuti. Keeti. Sigale. Moo namni aangoo qabu gartee abbaa nama hundaati. Miskiinni aangoo hin qabne ka qabsaa'ee isumaa uchi geesse kun diina nama hundaati. Akkasii yaaddani. Obboleeysoo. Wanni hundi ni jijjiiramla. Guyyaa eeggatee jijjiirama. Oppiidiyoo dheengadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee mana sharmuuxarra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu har'a wayyaanee san dhiitu jira jechuudha. Boru eenyu akka isaan dhiitu hin beektu rabbii beeka malee. Mee hambifachaa deema. Waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba. Nuti kana taane isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Caffeetan bakka buutan. Paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun? Sigale. Egaa caffee gandummaati moo? Caffee wal qooduuti moo? Caffee gartee wal ajjeesuuti moo? Caffee wal arrabsuuti moo? Caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan Harargeen bakka isin buufatte, akka waan Arsiin bakka isin buufatte, akka waan Wallagga bakka isin buufatte, Oromoon bakka isin buufatte, nuti maarree taane, nuti Amaaraa arrabsine, nuti Tigree arrabsine jaabar maraataan hundi. Mee isinii kana eenyu bakka isin buufate? Tigree arrabsaa jee, Amaaraa arrabsaa jee. Amaaraa arrabsuun Oromoo gargaarti. Moo sheeyxaanticha kana gargaarti. So isin kan bakka buutan murtii guutorraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee Harargee bakka hin buutan. Sigale. Harargee bakka hin buutan. Harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa. Harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyuutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isii ka zarafamu jiru. Diinagdee isii ka gaccab. Qalbii isii fi mooraalii isii tacabte. Daangaa isii ka sarbamu jiru. Kana eenyuutu irraa dhaabaatu isii barbaachisa. Malee gandummaan Harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa Harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Uummanni keenya jiruu dadhabe. Uummanni keenya jiraachuu dadhabe. Kitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe. Dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi. Dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira. Yoon hin laayikii godhe asinna dhuftii waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira. Hangan takka jireenyi cimee jira. Arraati waan sitti tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte. Sigale.
abbootii qabeenyaatii fi gartee sakkareeyyaa fi waan takka takka jala deemtee garaa kee guuttattee akka waan Harargee si ergate akka waan Harargee bakka buute si galee dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha. Har'a ilmi Harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi Oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa sadaqetti har'a eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti sila. Osoo ilma Harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon Harargee si quuqe osoo gartee Harargeen hiyyoomuun si quuyte osoo Harargeen buqqa'uun si quuyte osoo dargaggeessi Harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun si quuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsoo ta'e osoo nama dhugaan Harargee dhimmamu taate si galee osoo nama dhugaan Arsii dhimmamu taate isa akkasi malee teeyse Arsii arsooma qorsaa maara boo nama jiru qorsa namaa ta'a teenyaafuun jirru maal qorsa namaa taana yoo summii taane malee si galee soo wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha. Keessattuu kutuma lamaan kana Arsumaa fi Harargee ambiti nagee qabdi taa waan kanarraa dhaapha har'aas isunumaan kadhadhaan dhaapha makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru si galee abba feete badhaasi deema mallayni keeti moo si galee abba feete biti badhaasi mirga feete maaluma gooti maaluma iyyanti nyaadhu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira soo saniifuu dhaabaanurraa waan akkana dhaabuu baannaan nuti gartee tokko tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha tokko tokko eeysa akka dhuftan eeysa akka Arsii keessa qubattan eeysa akka Harargee keessa dhuftan tokko tokkoon isin saaxilleeti ganaa walii gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee maaliif qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii ummata keenya gartee karan taanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha hin ta'u hin barbaachisu anniisaa torbaan kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamte tan osoo qabsootichi deebifnee eeysa jirra si galee humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eeysa jirra asin jirru jechuudha yeroo qaata 4 kiiloo dallaya jala dhayne osoo humnuma torbaan kanaa guutuu duula sheeyxaanticha kanarra deebi soo saniifuu waan akkanaa keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti namni isinis warri dubbii oowwiftan namni Harargeen isinitti ol ergatten jiru isinis warri dakaa dubbii oowwiftan namni Arsiin isinitti as ergatten jiru makiinaa abbaa bite dhiisee sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti sabni Oromoo sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru sadarkaa yaa rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra saniifuu isinis warri barra PP Arsii keessaa maraatu jira wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoyne isaan ajandaa jijjiiranii PP Arsii keessaati waan akkanaa dhaabuu baannaanis sabni ifirraa isin dhaaba isinumaa booda qaanee duubatti hafaa jechuudha soo wali qabatti kunuundi maaliif akkanatti ta'a ajandaan kun maaliif akkatti maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizmi sigale maaliif harka gowwaa kanaan gartee sheeyxaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisii hayyoota kanaas maaliif arrabsiisiisa ajennee halaal jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti
ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a. Olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti. Qaallichi Abiyyii fi Injuu ergaa walgahii Amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne. Waaniin anin eeyne waan inni taha je'ee manaa maalillee arkeen beeyne tahamee je'eeti rafeen beeku jechuudha. Rafeen beeku. Tokkummaan injifannoo fitti. Tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhiyaachuu uumti jechuudha. Tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoodha. Ni beekata. Tolchee beeka. Duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru. Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhoorka jiru. Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessan ikkatti akka narra bubbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana jechuudha. Qumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate. Mootummaan kun laamshee jira siin jennee jira. Dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, diinagdeedhaan, sigale humna miliitariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira. Furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasa.